Oduu waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee amma nu gahe qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo kan Walloo keessa socho'u magaalaa Kamisee fi naannawa ishee Sanbatee fi Caffaa akkasumas bakkeewwan murteessoo to'annaa isaa jala oolchaa jiraachuu himem. Ajajaan Buttaa Walloo Kamisee akka OMN itti himetti humni waraana mootummaa cabee baqatee naannawa san gadi lakkisee baheeti jira. Humna naftanyaa nu cabsuuf nutti dhaadachaa ture haleellee cabsine irra aanneerra kan jedhu waraanni kun hanga walabummaa Oromiyaa agarrutti waraanni keenya kutaa Oromiyaa cufarraam bakkeewwan tarsiimoo qabachuuf kufee kuffisaa jira jedhan. Qeerroo fi qarreewwan Oromiyaa kutaa Oromiyaa mara jirtan hanga bilisummaa dhugaa agarruu hirrafina kan jedhu ajajaan Buttaa Walloo Kamisee kun wal argaan Finfinneetti jedheeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee dabalatee goolee Oromiyaa hundatti sochii jabatti akka jiru OMN yeroo garagaraatti gabaasaati jira. Turtii gabaabaan ajajaan Buttaa Walloo Kamisee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wajjin taasisee akka ittaanutti dhiyaatam hordofam. Jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo baga gammaddanii sininjaa ammoo warri bildiginnaatis baga dildilirraan kuftan baga rabbi sin salphisee baga immoo nuyi lubbuun jiraannee ijoolleen Oromoodha ijoolleen dhaloota qubeetun kan boruuf abdatamtu tun waraanni adda bilisummaa Oromoo Kamisee seenee bildiginnaan baqattee bakka TPLF komboshaarraa achi qotaatarte immoo waan harbuu asii qotaattarree jirra. Makalakaya dhufus biyyatee waa hunduma haala mijeessineetuma gaggadhiisuu jirra. Ijoolleen Oromoo Walloo baay'ee nu boonsitanii baay'ee galatoomaa isinin jaa ijoollee Oromoo Walloodha. Goota sanyii warqitu wallaahi baay'ee isinin boonna. Baga rabbi nu garsiise silaa dirraashii nu balleessuuf yaadee rabbiin ammoo isaan balleesse. Shira nurratti xixamaa ture shira nurratti Oromoo Walloorra xixamaa ture namuu biyyattu namuu quba qabdanii waan dhageessanii. Aku mau isaan shira nurratti xixasan rabbi nu dirmatee rabbi gargaarsa qabna rabbi bira jirra. Dhiiga abbaa keenya dhiiga obboleeyyan keenya kalee nu bira kufanii san deebisee harka isaatiin rabbiin nu kaffale. Hordoftoonni bildiginnaa baga rabbi salphise baga xinnaatanii isiniyyuu barbaada. Wal argaan magaalaa Finfinnee Oromiyaa nuuf haa ta'u inshallah yeroo gabaabduu keessatti. Kamisee geetee amma humna qeerroo jala jira humna qeerrooti jarri keessummaa keenya ta'ee jira. Keessummaadha bakka Kamisee Caffaa Sanbatee haxaayilleen bakka amma sodaa keessa jirti jarrinis keeyyaanu kan akkasiitti waraana adda bilisummaa Oromoodha akka deeggaran ijoolleen qeerroo Oromiyaadha akka jirtu daandii cuftee waan qabdu inni qawwee qabu inni dhagaa qabu ka'anii akka falmatan bichaa biraan naageessanii isinin jaa. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ammee amma nu bira gahe kana qophiilee keenya biroo keessatti bal'inaan kan isin bira gahu ta'an horaa bulaa. Oduu waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee amma nu gahe qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo kan Walloo keessa socho'u magaalaa Kamisee fi naannawa ishee Sanbatee fi Caffaa akkasumas bakkeewwan murteessoo to'annaa isaa jala oolchaa jiraachuu himem. Ajajaan Buttaa Walloo Kamisee akka OMN itti himetti humni waraana mootummaa cabee baqatee naannawa san gadi lakkisee baheeti jira. Humna naftanyaa nu cabsuuf nutti dhaadachaa ture haleellee cabsine irra aanneerra kan jedhu waraanni kun hanga walabummaa Oromiyaa agarrutti waraanni keenya kutaa Oromiyaa cufarraam bakkeewwan tarsiimoo qabachuuf kufee kuffisaa jira jedhan. Qeerroo fi qarreewwan Oromiyaa kutaa Oromiyaa mara jirtan hanga bilisummaa dhugaa agarruu hirrafina kan jedhu ajajaan Buttaa Walloo Kamisee kun wal argaan Finfinneetti jedheeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee dabalatee goolee Oromiyaa hundatti sochii jabatti akka jiru OMN yeroo garagaraatti gabaasaati jira. Turtii gabaabaan ajajaan Buttaa Walloo Kamisee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wajjin taasisee akka ittaanutti dhiyaatam hordofam. Jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo baga gammaddanii sininjaa ammoo warri bildiginnaatis baga dildilirraan kuftan baga rabbi sin salphisee baga immoo nuyi lubbuun jiraannee ijoolleen Oromoodha ijoolleen dhaloota qubeetun kan boruuf abdatamtu tun waraanni adda bilisummaa Oromoo Kamisee seenee bildiginnaan baqattee bakka TPLF komboshaarraa achi qotaatarte immoo waan harbuu asii qotaattarree jirra.
makalakaya dhufus dhiisee waa hunduma haala mimmijeessineetuma gaggadhidhiisuu jirra. Ijoolleen Oromoo Walloo baay'ee nu boonsitanii baay'ee galatoomaa isinin jaa ijoollee Oromoo Walloodha. Goota sanyii warqitu wallaahi baay'ee isinin boonna. Baga Rabbi nu garsiise silaa dirraashi nu balleessuuf yaadee Rabbiin ammoo isaan balleesse. Shira nurratti xixamaa ture, shira nurratti Oromoo Walloo irratti xixamaa ture, namuu biyyattu namuu quba qabdanii waan dhageessanii. Akkuma immoo isaan shira nurratti xixasan gaa Rabbiin nu dirmatee Rabbi gargaarsa qabna Rabbi bira jirra. Dhiiga abbaa keenya dhiiga obboleeyyan keenya kalee nu biraa kufanii san deebisee harka isaatiin Rabbiin nu kaffale. Hordoftoonni bildiginnaa baga Rabbi salphise baga xinnaatanii isiniin juu barbaada. Wal argaan magaalaa Finfinnee Oromiyaa nuuf haa ta'u inshaallah yeroo gabaabduu keessatti. Kamisee jeetee amma humna qeerroo jala jira, humna qeerrooti jarri keessummaa keenya ta'ee jira. Keessummaadha bakka kamisee Gaffaa Sanbatee haxaayilleen bakka amma sodaa keessa jirti jarrinis keeyyaanu kan akkasiitiin waraana adda bilisummaa Oromoodha akka deeggaran ijoolleen qeerroo Oromiyaadha akka jirtu daandii cuftee waan qabdu inni qawwee qabu inni dhagaa qabu ka'anii akka falmatan bichaa biraan naageessanii isinin jaa. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ammee amma nu bira gahe kana qophiilee keenya biroo keessatti bal'inaan kan isin bira gahu ta'a horaa bulaa. Oduu waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee amma nu gahe qabnaam. Waraanni bilisummaa Oromoo kan Walloo keessa socho'u magaalaa Kamisee fi naannawa ishee Sanbatee fi Caffaa akkasumas bakkeewwan murteessoo to'annaa isaa jala oolchaa jiraachuu himeem. Ajajaan Buttaa Walloo Kamisee akka OMN itti himetti humni waraana mootummaa cabee baqatee naannawa san gadi lakkisee baheetii jira. Humna naftanyaa nu cabsuuf nutti dhaadachaa tureem haleellee cabsinee irra aanneerra kan jedhu waraanni kun hanga walabummaa Oromiyaa agarrutti waraanni keenya kutaa Oromiyaa cufarraam bakkeewwan tarsiimoo qabachuuf kufee kuffisaa jira jedhan. Qeerroo fi qarreewwan Oromiyaa kutaa Oromiyaa mara jirtan hanga bilisummaa dhugaa agarruu hirrafinaa kan jedhu ajajaan Buttaa Walloo Kamisee kun wal argaan Finfinneetti jedheeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee dabalatee goolee Oromiyaa hundatti sochii jabatti akka jiru OMN yeroo garagaraatti gabaasaati jira. Turtii gabaabaam ajajaan Buttaa Walloo Kamisee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wajjin taasisee akka ittaanutti dhiyaatam hordofaam. Jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo baga gammaddanii isiniin jaa ammoo warri bildiginnaatis baga dildilirraan kuftan baga Rabbi sin salphisee baga immoo nuyi lubbuun jiraannee ijoolleen Oromoodha ijoolleen dhaloota qubeetun kan boruuf abdatamtutun waraanni adda bilisummaa Oromoo Kamisee seenee bildiginnaan baqattee bakka TPLF komboshaarraa achi qotaatarte immoo waan harbuu asii qotaattarree jirra. Makalakaya dhufus dhiisee waa hunduma haala mimmijeessineetuma gaggadhidhiisuu jirra. Ijoolleen Oromoo Walloo baay'ee nu boonsitanii baay'ee galatoomaa isinin jaa ijoollee Oromoo Walloodha. Goota sanyii warqitu wallaahi baay'ee isinin boonna. Baga Rabbi nu garsiise silaa dirraashi nu balleessuuf yaadee Rabbiin ammoo isaan balleesse. Shira nurratti xixamaa ture, shira nurratti Oromoo Walloo irratti xixamaa ture, namuu biyyattu namuu quba qabdanii waan dhageessanii. Akkuma immoo isaan shira nurratti xixasan gaa Rabbiin nu dirmatee Rabbi gargaarsa qabna Rabbi bira jirra. Dhiiga abbaa keenya dhiiga obboleeyyan keenya kalee nu biraa kufanii san deebisee harka isaatiin Rabbiin nu kaffale. Hordoftoonni bildiginnaa baga Rabbi salphise baga xinnaatanii isiniin juu barbaada. Wal argaan magaalaa Finfinnee Oromiyaa nuuf haa ta'u inshaallah yeroo gabaabduu keessatti. Kamisee jeetee amma humna qeerroo jala jira, humna qeerrooti jarri keessummaa keenya ta'ee jira. Keessummaadha bakka Kamisee Gaffaa Sanbatee haxaayilleen bakka amma sodaa keessa jirti jarrinis keeyyaanu kan akkasiitiin waraana adda bilisummaa Oromoodha akka deeggaran ijoolleen qeerroo Oromiyaadha akka jirtu daandii cuftee waan qabdu inni qawwee qabu inni dhagaa qabu ka'anii akka falmatan bichaa biraan naageessanii isinin jaa. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ammee amma nu bira gahe kana qophiilee keenya biroo keessatti bal'inaan kan isin bira gahu ta'a horaa bulaa.